Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu. Hawaasa kiyya kabajamoo fi jaallatamoo kan guutuu addunyaa kanarra jirtan Rabbiin umurii keessan naaf dheeressu. Analee Rabbiin umurii dheeressu. Nama umurii dheeratee jiraatu tuyyi khayriis ta'ee shirrii argaa shirrii dalagaa nama khayrii malee shirrii dalagne Rabbiin nu haa godhu. Waan duraan dalagne hunda Rabbiin nu fadhiisu. Waa'ee ilma namaa kalqaa ilma namaa hadha biyya duniyaa kanarra jiran ilmaan Adam akkaataa uumama Adam inshaallah yoo Rabbi jedhe jalqabaa qabeetan tokko jedhee hamma gaafa du'a isaatti isiniif addeessa na hordofaa jecha koo keessa yoo dogoggorri jiraate na of kolchaa yoo dogoggoree ulamaa ejjira ulamaa gaafanna waan akka bakka akkasiitti sirrii miti jedhaati na sirreeffadha ilmi namaa dogoggora waan ta'eef Rabbiin tokko jennee jalqabna. الحمد لله الذي وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق والأول والآخر محمدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربين وتو آدمين كلكنين درتي دتشي لفا كناي دريس ربين dachee lafaa kana diriirsee erga dachee lafaa kana diriirsee isaadhumatti jira wanni jannata keessa taa'u kulliin dachee lafaa kanatti gadi ba'ee galgala deebi'ee kellaa jannataa keessa bula ture. Ammallee Rabbiin utuu ilma namaan kallaqiniin duratti ibiliisa kallaqee ture. Ibiliisa shayxaana jechaan jallataa jechaadha. Ibiliisni immoo maqaa isaati. Ibiliisa kallaqee ibiliisa kanarraa immoo jinnoonni bahanii jinnoonni dachee kanarratti dacheen jara qobaatti jira kan jinnootaa jechaadha. Walajjeesuun walassaduun lafa kana balleessuu jalqaban. Booda subhaanallah abbaan ibiliisaa abbaan jinnootaa ibiliisni immoo maleekaa keessa taa'eeti hattaa mataa maleekaa ta'ee Rabbi gabbaruu ture. Sirriitti hubadhaa. Rabbi gabbaruu ture. Rabbi gabbaruu keessa akkaan goonka ga'e jechaadha. Ibiliisni kun shayxaan namaa kun jechaadha Rabbi isaa darbatu. Booda subhaanallah Rabbiin maleekaa walitti qabeeti yaa jiran ilma namaa biyyoorraa kallaquun fedhaa kan dachee duniyaa kana irratti abbaa ta'uu jedhee maleekaa mari'achiise. Hadha mootummaan tokko utuu waan dalaginiin duratti wantinni paarlaamaa walitti qabee hawaasaa walitti qabee waa gaafatuu fi yookaan immoo kaayyoo isaa itti himuu barbaadu itti himuu fi achirraa nu dhufte jechaadha. Subhaanallah Rabbi karaa nu godhee maleekaa walitti qabee utuu waan barbaade gochuu danda'u maleekaa walitti qabee gaafate ilma namaan kallaquu fedha biyyoo kanarraa kan dachee kanarratti abbaa ta'u ilma namaan kallaquu fedha maal jettu isinii jedhee yaada gaafate garte achumaan maleekonni yaa Rabbii keenya jecha kan kee bakkaan gahuudhaaf taanaan nuti hin geenya. Ilma namaan kallaqanii akkuma jinnootaa dhiigaa fi waan adda addaatiin lafa balleessanii jedhanii Rabbiin. Kana jechuun maa inni kanaan dura jinnoonni kallaqamaniitiyyi wal ajjeesanii dhiigaa wal balleessanii lafa kana assaduu jalqaban. Akkuma jinnootaa sana ammas ilmi namaa waa balleessaa jecha kan kee bakkaan gahuudhaaf taanaan nuti hin geenya. Ilma namaa kana hin kallaqanii dhiisii jedhanii Rabbiin. Achumaan Rabbiin ilma namaa beekumsaan isin caaluun kallaqa. Ilma namaa beekumsaan isin caaluun iyyi kallaqa jedhe. Isa kanatti yeroo Rabbiin akkana jedhu subhaanallah ibiliisatti dallatuu ta'eera. Akkamitti ilmi namaa na caaltu kallaqamti ammallee dachee kanarratti kan abbaa ta'u ana malee ilma namaa miti kan jedhu qalbii isaa keessa buutetti subhaanallah wanti Rabbiin jedhe noolu achiin maleekaa ajajeeti gosoota biyya duniyaa kanarra jiru kulli walitti qabee gosoota biyya lafaa kanarra jiru kulli walitti qabee dhoqqee godhan bukeessani jechaadha. Gosoota biyyoonni hadha biddeena tolchuudhaaf maal hojjetama waan bukeeffama miti maal akkuma sanayyi achi karaa nu taatee beekaa Itoophiyaa qofarraa miti waa bukeessuun Rabbiin biraa dhufte
gosoota biyya duniyaa kana irra jiru kullii walitti qabanii maleekon jechaadha maleekaan ajajamanii bukeessaniitii dhoqqeen isaa Makkaa fi Xaa'ifiin gidduu taa'e waggaa meeqaaf waggaa 40 kofa'uudhaaf jechaadha sirriitti akka kofa'uudha dhoqqeen nabi Aadam Makkaa fi Xaa'ifiin gidduu bakka isaa kan beeku rabbiin malee hin jiru waggaa 40 ta'e baada waggaa 40 subhaanallah dhoqqee kana yookaan immoo dhoqqee kofa'e kana suuraa namaa sawwarte maleekaan irraa suuraa bakka funyaanii bakka afaanii bakka ijaa bakka gurraa qaama hunda suuraa irraa sawwarteetii dhoqqee kuma dhuma kana irratti jechaadha keessa waggaa meeqaaf waggaa 40 waggaa meeqa waggaa 8 gahe artee dhoqqee kana suuraa sawwarte suuraa itti tolchitee dhoqqee dhuma suuraa itti tolchitee funyaan waa hunda itti tolchitee keessa waggaa 40 immoo qaama ilma namaa foon uwwifame utuuruu inni ittiin afuufamin taa'e waggaa 120 jechaadha waggaa 40 waggaa 40 dhoqqee kofa'e taa'e kofa'e waggaa 40 suuraa kanatti tottolchaniiti taa'e waggaa 40 qaama ilma namaa foon lafee waan hunduu guute jechaadha taa'e kana keessatti ulamaan akka jedhanutti hamma waggaa kana gidduu sheexaanii dhaqeetii boksii keessa kaa'a azaba aadamiin kana bakka inni ciisu kanatti miilaan dhiitaa dugda isaa rajjata azaba ture booddee rabbiin maleekota walitti qabe yaa jedhan isin keessaa aadamiin kana kalqaa aadam kana jibbee nama azabaa jirutu jira wal baasaa jedhe rabbiin inni ibiliitichi mataa maleekaati eenyu manni jedhe eenyu abbaa isaatiyyi kalqaan rabbiin kallaqaa jiru aadamiin jibbee azabaa jiru kun eenyu jedhe baasaa jedhe maleekota fudhatti qabe maleekaan hin beekanu eessa dhaqu asii wal gaafatin waa tokko hin beekanu maleekaan kana godhaanu isa rabbiin isa beeka akka waan rabbiin isa hin beekneyyi maleekaadhaan isintuyyi kalqaa rabbii kana jibbaa jira isin kana azabaa jiru kalqaa rabbii kana azabaa jiru isin waan ta'eef baasaa jedhe maleekaa waan baasan dhaban booddee achumaan rabbiin du'aa kadhaa jedheen achumaan ibliisni maal jedha ergaa wal baasuu diddanii jedhe nama kalqaa rabbii kana jibbee azabaa jiru kana rabbiin irraa mataa isaarraa haa darbatuu jennaan maleekaan aamin jette subhaanallah booda waggaa 120 booddee rabbiin maleekaa ajajee ruuhiin gubbeedhaan galtee yeroo isin dhuftee funyaan geessu in haxxiffate yeroo haxxiffatu subhaanallah alhamdulillah jedhe maleekonni yarhamukallaa jedhan inni immoo deebisee yahdikumullahu wa yuslii baalakum jedhe hadha duniyaa kana irratti jechaadha karaa nuu taateerti yeroo namni obboleessi tokko obboleessarraa maal qaba haqa qaba yeroo inni haxxiffatu alhamdulillah yeroo inni jedhe obboleessi isaa yarhamukallaa jechaan dirqama gartee yoon jenne immoo haqa obbolummaa irraa qaba achi karaa nuu taate jechaadha subhaanallah yeroo kallaqamee kan dhaabbatu nuurri ergamaa rabbii nabi muhammad nabiyyi aakiru zaman ashrafal kalq duddubbee isaa jira ture yeroo ol ka'u inifa hamma malee ifa aadamiin kun yeroo ol ka'u amma rabbiin maleekonni ruuhiitti galchinaan ajaja rabbiitiin subhaanallah ruuhii godhatee kan dhaabbate yeroo kan dhaabbatu inifa amma malee aha wanni dhoqqee irraa kallaqame maa inni akkana ifu jedhanii maleekonni saffii galan duddubbee waan ifu kana waan adda duniyaa irratti waan ajaa'ibaa kana yeroo arganamne achitti wal gaamiti akkasuma akkasimiti ay akkasi shakkiin hin jiru achi karaa nu taate wakkaatti ammas ajaa'iba booddee maleekonni kun waan akkana duddubbee ifu kana maa inni jedhanii duddubbee ilaalutti ol ka'an saffii galan yeroo saffii galanu rabbiin waan hadha biyya duniyaa kana irra jiru hadha waan ilmi namaa itti fayyadamaa jiru kulli fideefuu dura qabee maleekaadhaan moggaasaa jedhe hin beennu waan ati nu beeksifte malee yaa rabbii keenya nuti hin beennu jedhanii aadamii moggaase jennaan inshaallah aadamii daqiiqaa koodhumaa itti fanii ilaalaa jira inshaallah yeroo booddeetti